السلام عليكم جنة سلامتا ورا جنتا. السلام عليكم جنة سلام. قبنو حواسا تكما gandummaa of keessaa baasu amantiin wallaadee suudhabu nagaa tokkummaa ilmaan oromoo irratti hojjannee gaane gaafa ilmaan oromoo kana ka gargar nu jalaa facaan kana walitti qabannee qabsoota na cimmisne gaafa qabsoota na cimmifannee bakka tokko walitti qabanne deeggarsa jennee yoo dhuf halkan takka miiliyoona 5 argatuu dandeenya. Bakka humni keenya faca'ee jirutti bakka nuti tokkummaa hin qabne bakka amma gana ijoollee oromootiyyuu mataa walitti qabannee namni hunduu haga mormi namaa murame kana hunduu dallanii bakka jiru ka'ee osoo walitti qabamaa jiru ammumaasiin deeggarsa maallaqa fidaa yoo jenneen humni kunillee nu jalaa faca'uu danda'a. Kanaaf tokkummaa kanarra jabeessinee hojjannee gaanee osoo akkas torbee 2-3 booda haala jiru hunda qorannollee goone naannoon kamtu miidhamee kamtu beela'ee kamtu deeggarsa tantama barbaada waan jedhu qorannee kaane osoo deeggarsi sassaabame amma ummata dadammaqsuu irratti hundi keenya abbootiin amantaa qeerroof qarreen humni barate kan baranne ka biyya alaa jiru ka biyya keessa jiru hundi ummata oromoo kakaasuu irra osoo hojjenne yaada jedhu qaba. Na of kolchaa kanuma jechuu barbaadan gama kiyyaan deeggarsa osoo tursiifanne. Jazakallah khair bareeda. Kanumanus wanna yaada namootatiin yaada namoonni kaayaaranii kan ka jedhu gaafa walgahii tokko waa nam tokko waame ummata san caqasa malee ufin caqasu anadha isin caqasa malee tokko namaan caqasu ufin caqasu jechuudha isin caqasa. Jazakumullah khair. Tun ana akka kiyyattiin taati jedha khalifa maal jettaati? Anisi yaaduma Nasrii nama dubbateen deeggara jechuudha. Akkuma inni mitiitu hundi keenya walii galle amma yeroo yookiin asii Nasriin mana banatee taa'u yookiin asiin nu mana banannee teenyu inni kaan otuma Oromoo ta'ee jiru geemii taphata jechuudha. Torbanuma tokkoyyuu osoo waliif kenne namumti tiktookii kanarra jiru hundi akka mana Nasriin jedhutti qabsoodhuma kanaaf yookiin immoo wal kakaasuudhumaaf otoo torbii tokkoyyuu hundi namaa kun geemiis ta'ee waan adda addaa ta'ee dhaabee dhimmuma kanarratti bakkoota nama bakka baay'eetti faca'uutu hin ta'in as manni Nasriis jira as manni keessan jira mana nama baay'eetu hin ta'in mukana waan dubbatamu kana hundinuu walii dhaggeeffatee wal jalaa dhagahee obsee torbanuma tokkoyyuu obsee yeroo isaa otuu Oromoof kenne ofiif jechuudha. Saba hamma akkana keessa jiru rakkoo keessa jiruuf maal takka godhamuu qabu mariidhaaf hayyoota keenya dhaggeeffachuudhaaf otuu yeroon waliif kennamee tiktookiidhuma kanarratti jechuudha. Tiktookiin kun miidiyaa qabsoo ta'uu baatullee jechuudha miidiyaa waliigaltee ta'uu hin danda'a jechuudha. Bakka itti waliigalanuu fi bakka itti baay'inaan wal arganu ta'uu danda'a jechuudha. Namni baay'een kan inni yeroo gabaabaa keessatti argamu 20 argamuu danda'a jechuudha. Namni kuni wal dhagahee waan godhamuu qabu waan irratti mari'atamu gargaarsas ta'ee ummata kana qaqqabuus ta'ee waliigaltee jechuudha. Tokkummaan asumarraa kan hin eegalu otuu torbii tokkollee ta'ee warri tiktookii irraa hundi jechuudha beeksisa hojjennee geemii dhumti tokko illee taphatamuu dhiifamee wanti tokko dhiifamee waahii kanaa qofarratti yaada keenya garagalchine wal dhageenye namoota nu dura jiran dhageenye yeroo walitti qabamaa jedhan bakka sanatti walitti qabamne waan gochuu qabnu otuu goone natti tolaanis yaaduma Nasriin deeggara. Jazakallah khair. Ulfaadhu khalifa kiyya galgala irraa asitti illee dadhabde barakallahu fiik mana kan kee cuftee ummata jiru qabatte asitti dadhabaa turte abdi afaanii naan biftan takka dubbadhaame anillee amma gannata na obsi tole jettame mee agabaa kunaati koo ajiru jedhi mee qeerroo kiyya awwal salaamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ataawutti sarka gubanii si baga rabbi si hambise. Afejira alhamdulillah Oromoo na jiraattu arma guutanii harree ni kaa yaabbatee ba'ee fichaan qabe jedhan namichi fichaan guddaan qabee jennaan harree irraa bu'ee bu'uura seene yoo achi deebu harreen bade jaartiin xiqqoo arraba dheeratti yoo manaan ba'u ajaban wayaa ajaban jedhaa gale maa ajaba ka jetteen gabbaate waan xiqqoonas sababee rabbiin lubbuuti yana hambisee jedhe. Maali jennaan osoo fichaan naqabu baatee harree san gubbaa jiraadhe anillee sila harree manikaa kan kee waliin badee oolee. Sima baga rabbi naa hambise jette lola maqaa jijjiire. Harree gurgurate.
سوف أقرب اليوم بزاف ما يد جاني رجو ما يد الرجو بتيرا سمونا مالك يعني مبيكو مي يأتي هذا أما كيرت إن شاء الله قال الرئيس جرات من اللي تشوفه تانس دعائي ستمر أقولني أسمع جرانو قيا رايو جمان اللي نبران قال لي جمان كراتي في وجه سنين قال لي نبرتي يا كنو تشي سجل شيء عبد الرحمن دكان شيء عبد الرحمن إن جالان كانوا جراني أزجراني والربيع شيء عبد الرحمن إن بيك والرأساسات أزجراني جبريل إن تكفى أيه أستاذ قالتهم جرّا كنا أرجعته أستاذ تكلم شيء عبد الرحمن ده كسمة اسمه هندا كتنو يسوي صدر كما كنا اسمه وجه قصدي سنو كي أنا قمت جود ده والفاد ده سنجت سجلي سبب كنا تقول أكسم وان هندجن كيرو بيا برتوتا أكسم قاعدنا بوليسي أوروميا نهر دفاع جنا أرجع دويتي ولا أجر فيديو إساني هدو أرجع لغات وانا ما بوسو كيسا توك توكي كنا وان تجمع دكيسا ها فيديو نجابة ملء حواس نكنا والله تاتن تيكون أكوان أورومو ففجأته أورومو غندافي كتة تدبته أكوا ولت نكبت اللالاج الرا كناني كنافو أنت كنا والله وانغاردا أكسوما بوليسون نانو أوروميا براتها وج متى قد فتني جتشون نتلي إنسان أرجاجرة إنسان اللي أرجاجر كنافو كابسون كنا كابسون يوما كنتي إسنس غلطهما والفادا وان إسنجت تنهون دونيتا وان تكجر أموما وانا مكاكاسا جتنرتي جيتش كيو سافونده تينا وفول تاتي كوربيرساتو رأي كرامتا كغوري تيجي جناني أبو ما يتا بكسي مجنان درا سمو أمنسيسو في جده أما حاسوم نكين نكون أمتا كين نكان وأي غندوم ماتم برجاجة يرو إيرا أسرت والأبات وركان سمو إسا كان جيرون باقي برباتي سار يو سمو إسا جيرمي توقفا دين نكي يأنو وانا متاجركم مالي أجنة إسا كان وسمو تقول كفارتي بدأنا أباو دعوس كفاو دعوس وليت كابمني إيجا أورومو ثاني وانتي غون هند سالبادا وانتي غون هند دوراي وليقال تيد أمني غرو مرمون حركة مرمو هنا أجنة إسنرا أرى إجتين الدلون نكون غافا مرمورني غارة تندي من أجر إن نكون إمو أورومو وليقال تجرا وليقال تي كانت تفايدمني كابسوت نجرا فوندرا تأكتر كافنو وانتي بيجلي أكدارين تنة كميدي اللي أكدارين تنة مي تليجرام جرا دارا مكاجي جيرانه كيس جرا تليجرام جرا وان جري هاسوتو وان أربعة أجرو كنا جري وقعتو كتور اتياجتي كناف هاسمون كنا دم كون جرا اسم برتا إيش يا عبد الرحمن فبرتا إياه ده كنا جون نتول فاتا حاجة ما نقول شيء عشان نجد جزاكم الله خير بارك الله فيك ربهم ريسنا ديرسو كنت كيسانو جالا سبا كيساني قبضني في جالا بيا كيساني قبضنا ديبستاني تاني قالتو ما جن أنا مرة جالا قلت سي مال نني وبلا ينكي واي تكم ما يرود واي تكم ما يدون ما هذا نتوكو جنة نتوكو متجده هدون ما فين كليتو ما بيار تكم ما كنا نمر رادبتا بيكان رادبتا هيون بتني قالوا تكم ما تنا هدون ما قتيسي اللي هم بينه بيكان لدي دي اللي ساب ربي تبيك أما أنقباب سنيتما دعاء وان قدون دعائي تنا هم قافة ربي الرارق النتي دعائي تينا نهنديب مهما بكا كان جرون وان نقولوا دان دي نولي وان أكا علماء تتكا دعاتا تتنو سبكين نقولوا دان دي نوانا نقوني كان وان قدان نقولوا دان دين ولدتك أمني تكون ما أغرسيفني yoo wallaga doyaan wallaga jenne yoo gujin doyaan guji jenne yoo wallo doyaan wallo jenne nuyi akka islaamaatitti islaamni kana nu barsiise zulmii nu barsiifne jenne kana mudhisu caala wanni nama ti wanna jedhu hin jiru jazakumullah khair imimmaan hadha du'aanni bakka kana mu'amaa booyaa oolan booyaa bulan caala wanni saba keenna bakka hin ga'u hin jiru kanaaf ulfaadha galatoomaa isinin jedha marri keessanu مي عثمان وتو فاني تينا فيجرا عثمان ديرسيني جواب سيتي غافنيت سكن تبدو اي قفا ولد ابن ان شاء الله واي كاركارسا كارس شيكولين هدو جراتوري نمون هدو ان كررت يادا كاياتوري اول ما غرغارو فونو غرغار سيو مرا مالي لوكيسان فيتو هيتو ترو غمليج غرغار سيو مرا سر راغورا نو متوكو سبكين نانغود غلغلا تافيرا مستبي كنا دبتير
Mallan nasirra gurru ma tokko isaaniin godhu. Waan guyyaa tokko lamaati. Waan torbee takkaati. Beelaa jennee gaaf tokko birri guddaa gurre birri guddaa seene gaafa wannaa baalee gammoojjii baalee san. Maatii nama 12 qabu kiiloo 25 qofa kennaniif. Guyyaa meeqa nyaatame? Achi booda gargaaramee jira jennee agadhaa akkasitti taa'eera. Subhanallah. Kanaaf gargaarsi asii nu goonu rakkoon kun hiddi rakkoo kanaa eessaan furama akkamiin furama dandeenyu yoo dadhabne yaa rabbi nurraa furi jennee akka reef haalimni keenya booyan kanatti rabbitti booyu. Hiddaa waan san akkamiin balleessinaa irratti mari'achuudha. Kanaanis isinirraan fudhadha. Jazakumullah khairan Usmaan yaada kan kee gabaabsiiti inshallah. Xumuradhu jechuu barbaada. Ayyee galatooma sheeka kennaa wanna guddaadha wanti har'a gooneyyuu dhugaa dubbachuudhaa fi tokkummaan nama kennaallee karaan dhufu. Nasri baatu. Karama kanaan dhufu. Wanni biraa wanni jedhu alimman teenna warri keessattuu sooshaal miidiyaa kana gubbaa jirtan ummata biyyaatiif illee dhaamsa isinirraa eegamu tokko jirana fakkaataan akka haga yaada kiyyaatitti waa isin yaadachiisuu barbaadutu jira. Sunis maali yoo jettan ummanni kenna godinoota arsiitii fi haga arsii gadabee diidaa jidduu kanarraa haga baalee dhaqqabutti qotatee yeroo galfatu jiru kana keessa jira. Yeroo galfatutti jiru jira. Namni yoo madaabaraa tokko tokkoon walit darbe ummata kana waa irraa dhaamsuudha danda'a. Dhaamsota akkanaa kanallee nu dabarsa. Ummanni keenya wal bira dhaabachuu qaba, harka wal qabachuu qaba. Karaan itti harka wal qabatani yoo kun lolaa jira ka lolan na baasa jedhe hidhatee lolaa jira. Yoo hin lolu jedhe ka lafarraa buqqisanii waan daa'ima ofii bishaan itti qicatu dhabe kana waan qixxaa daa'ima ofii itti cabsatu dhabe kana dhaqqabuun ka qotatee galfate dhaqqabuun dirqama isarra jiru. Wanni kun cuftu mana keenya maraa dhadhahuuf deemti. Ammallee marsaniituma nu bira jiran. Cufa mana keenya, cufa Oromiyaa godinaalee Oromiyaa keessatti dhaadannoo fi qophiin waggaa 3 dabrame kana taasifame yeroon ammaan gizee ahunnoon bakka hundattuu hojiirra ooluuf deemti. Dhuga du'aayii itti amanna. Ni kadhanna rabbii kenna. Wanni furmaatallee fidu rabbi ni beenna. Ammoo rabbi jedhaa karaan jiisanii rabbiin karaan dhiisanii ummanni kenna jedhu sani. Ummanni kennas akka uf ittisu akka nageenya ofii eeggatu yoo alimman kenna hayyoonni kenna ittiin himne eenyullee ittiin himu mataa ummanni. Ka anaa fi nasriin asirraa iyyinurra ka sheerriyaa dubbate jecha sheerriyaa takkatti akka dhagamtanii ni beeka. Ummata kennallee nageenya ofii akka eeggatu bakka jiru cufatti miidiyaalee TikTok kana qofaayyuu miti. Ya miidiyaalee tokko miidiyaalee xixiqqaa kanarrayyuu miti miidiyaalee gugurdaa Oromoon hin qabne miidiyaa qabsoo jettu irrattu dhaamsa ummata kennaa dabarsa. Rakkoon ummata kennaa tokko aalimni biyya keessa jiru du'aa itti ajabaatu. Ummanni kenna gara diini gara quraanatti adeebu. Wanni ummanni kenna ziiriidhaan kufee kuffisanii ustaazan guyyarraa biyya bilbilee namoota garagaraa waliin haasaya. Wallaahi namni daldalatu tokko nagan qabuudhaan ajaa'iba rabbiiti. Ka waa xiqqoo qabeenya waa qotatee galfatu nagan qabuudha. Ummanni akka jiruun dhamaasanii wanni godhaa jiran waan asiitii miti. Kanallee dhaamsa qajeelan nurraa dabarsaan isiniin jedha. Ka biraa waan warra TikTokii kana tuffatu utuu ananaa galuu dide. TikTok miidiyaa tuffatamuu miti. Waa'ee Twitter faarsitan, Facebook faarsitan. Facebookii fi Twitter illee faranjiitti iyyachuu barbaaddaniimi. Faranjiin akkasin dhageettuumi. Abadan faranjii wallaggaaf wallona ittee siin qabsooftu kana qaban. Dhaloota asirra jiru kana sammuu isaa ijaarree naga ummata keennaatiif lafarratti akka gadi buufnu dhaloota keenna haa ijaarru. TikTokii tuffii haa dhiifnu. Bakki itti namni keenna si dhageeffatu TikTokii keessa. Yoo faranjii waa himuu barbaadde afaan faranjii yoo beekte deem TikTok gubbaa barreessi. Yoo faranjiin naa qabsaaya faranjiin nagaki faranjiin bar Tigree wanni gaaf duraa iyyitee fi itti iyyanii Twitter irra barreessanii osoo hin taane lafa ofii irratti dhiiga ofii barreessaniiti. Kana qabadhu Oromoo. Kijiba Twitter, Facebook maal nu goote ganna meeqa itti iyyine guyyaa takkaa fi waa'ee Oromoo dubbachuu miti beera abashaattu faranjii bitee dhiiga kenna lafee nama kennaa fuudhanii kenna ajjeesaniiti
abashatu du'e nafxanyatu du'e amaaratu du'e jedhanii oromoo amaara ajjeesa jedhe faranjiin barreessaa fi oola beera isaaniitiin kana nurra dalaganii tuni beekamuu qaba sheekoleen kenna du'aayi qofa osoo hin taane kaleessa aalimman hadda jirtan irraa barattan ummata kana diinii qofaan osoo hin taane qabsoonillee asiin gahan sheeriyaadii kanaan itti himuu hin danda'u ustaadii sheeka kenna shee Abdurrahmaaniin kana itti himuu hin danda'u beektan ummata kenna ergaa ifa jirtullee dabarsaati kanuma jedhaa ulfaadhaa dhiifa manaa godhaa sagalee isinirra ol fuudhee jiraadha na of olchaa isinin jira ጀዛከላሁ ኸይር ባረከላሁ ፊክ ሁለት ሰዎች እዚህ ስር መጥፎ ኮሜንት የምትጽፉት ይሄ መጥፎ ኮሜንት የምትጻፍበት ቤት አይደለም ጀዛከላሁ ኸይር اللي تكتب يعني شيخنا انا رجاجي فتي وزرات استاذ وانا اوجي كجرو توكو غلطاني مي فيغو اوجي كيدو نمني رجاجي فتي وزرات كلمات برمجه كلمات سوماليني جزاكم الله خير كتب الله أجركم نفع الله بك الإسلام والمسلمين وأمثالكم والله أنجا ريتي أني كبر بعد شيخ عبد الرحمن الدعوة جزاه الله خير اليوم بلغ وأدى ما عليه ولكن بعدما جاء الشباب والله مستعان فعلوا ما فعلوا والله نتي حقيقة يودبني حقيقة ربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى نسري كانوا فيدو دعائي أكري في سن بل تويتر بل تيك توك بل أي شيء وما النصر إلا من عند الله نسرين كدفو بارك الله فيك والله أمنت باتي والله العظيم توبة غرا ربي ديبيو ريفي شيخني ترتيبا كانوا برسيسا سنتو والله ديني كينيت سبا فيستاء بيا كينيت سلامة أفوف كانوا برباتشس وانت أكسيتي جدوف بربادا والله حقيقة شيخ عبد الرحمن بلك ما علي هذا هو حق العلماء وحق الدعاة هذا هو ولهذا جزاك الله شيخ رياض بارك الله فيك أنت ما عليك إلا وظيفتك للسلام وللدعاء الأمة للسلام بارك الله فيكم والله حقيقة ولدت لا كميجر بارك الله فيكم يعني مشايخني ترتيبا أكمتي أكجر ربي سبحانه وتعالى تدبيني أكمتي فرمات ديني كي سلامة كان ينفي النجاني مشايخني أسيتي أما بوياني دبتني أما أسيتي أفاني مو شبابني كان ديقو تجرى حقيقة يا أمة الإسلام نرجع إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حل يرو فتنة نفو أكمتي أكا ديبيني فتنة نكون أكمتي أكا قد دابتو علماء قرى ديبينا بارك الله فيك شبابني قروا أما كلالا جروا شبابني والله حقيقة علماء تولين أسودين حقيقة خير ندفا بارك الله فيك والله ما لنا إلا الله سبحانه وتعالى ولا أي واحد نما في رجل والله فرماتني كدف ربي براد دفا سببا يسو مالني قرى ربي سبحانه وتعالى ديبيني يو توبة ديبيني يو فتنان آخر الزمان كانت تباية كن رسول العالم صلوات ربي وسلام عليه والله كدبتا أزو نتي إن أول معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنان أما أمتك نرت على جر بارك الله فيكم ولهذا يا أمة الإسلام نتوب إلى الله سبحانه وتعالى والله وما لنا إلا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونلجأ ونتضرع السلام عليكم جنة سلامتا ور جنتا السلام عليكم جنة سلام